Irreessa barana bareeda wanni adda isa godhu hidha laga Abbaayin waan wal qabatuufi sirriitti gammachuu guddatu nutti dhagameetiin jira. Irreessi baranaa mootu adda jedha. Immaa ka biyya alaa fakkaatti ka biyya alaatitti arginu san amma argaatiin jira ka Finfinneen bareeda taateetiin akkana bareechuun Oromoon nu bulchu jedhanii Oromoon bareechiseetiin akkanatti nu bulcheetiin jedhe bareeda jedha. Ejersaa jaboo jaboo lafa gaara waan jabaatelee rabbuu nu gargaara meetaana. Arraanni yecha baay'isee namatti kan tolu baay'isee gaariidha. Haalli isaa kaleechumarraan jammarree gara bultii gallee kaleecharraan jammarree too haalli isaa qabbanaadhaan odoon daddarbiin odoon kufiin odoo maaliin jedhin tasgabbiidhaan irreeffannee malkaa keenya Finfinnee keenya irreeffannee baane. Keenya qabannee irraa nafnee kun meeqa imallee dhufne baay'ee namatti tola kun gammannee dadhabbii keenya irra nu raanfachiisee jira kun akka kanatti haala bareedaan kun uummanni aadaa isaatiin uffannaa aadaa isaa uffatee akkasitti miidhagee shubbisaa waaqa isaa galateeffachaa deemu waa guddaadha. Aadaa keenya duudhaa keenya barsiisuuf daa'imoota kana kan qabannee dhufne boori isaantu bakka bu'udha waan ta'eef dhaloota booriif immoo akka kanaan agarsiisnee deemuu qabna nuti warra guddaan jechuudha. Kanaaf safuu keenya abbootiin keenya kanarraan as gahan kana nunis immoo ijoollee keenyaaf dabarsuu qabna innee daa'ima qabannee dhufne. Nama gammachiisa namatti tola Oromoon marri yaa'ee wal argee gammadee wal quufuu dadhabela akkasi kaa namatti tola. Irreechi kuni waan kana duraarraa har'a waan adda godha jettanii si yaaddan sirriitti adda. Duraan bacaqii keessa dhufnu dhoqqeedhaan bannaarra karaan nu tolfame kafanni nurratti hin banne gammanneetuma akka ababaa taanee baane Waaqayyo galannaa gahu Oromoo keenya tokko haa godhu tokkummaa isaanii haa jabeechuu Oromoo koo haati sinqee ergaa isinii an dabarsitu tokko taa'aadha jaalala uumadha jedheen ergaa isinii dabarsitu.
Hedduu jira bakki irreechaa sunillee haalaan haaromfamee jira. Hedduu bareedaadha. Babal'atee illee jira. Lagilleen qulqullaa'ee jira. I think hedduu bareedaadha. Akkuma namuu arguu danda'u irreechi hin guddanne hin damboobe. Hedduu guddate, hedduu damboobe. Sadarkaa kanarra gahuu isaatiin gammachuu hedduu irraa qabna. Warra irreechi guddatee sadarkaa kanarra akka gahu godhallee galata guddaa qabnaaf. Abbootiif akaakilee kennaaf jechuudha. Namuu laal wayaa aadaa naqatee dhufaa, wayaa haaraa naqatee dhufaa, amatuma mataan hodhisiifannaa. Kunuu ikoonoomii guddina ikoonoomii aadaa dagaagina qofa osoo hin taane guddina dinagdeefillee faayidaa guddaa qaba irreechi. Irreechi nagayaan akkana namni dilli kun miliyoonni kun hundi bahee nagayaan akkana kabajamee gala. Dinagdee biyya keenya ni guddisa, aadaa keenya ni guddisa. Walumaa galatti I think irreechi it's miraculous. Lixa shawaatii dhufnee ayyaanni baay'ee bareedaadha. Hundumtuu haalli jiru hundumtuu babbareede too uummanni kunis faayamee uummanni biraallee ayyaana kana kabajuudhaaf warri dhufe hundumti isaanii waan baay'ee namatti toluuf ayyaana baay'ee ajaa'ibaati guyyaan irraa. Baay'ee bareedaadha. Ayyaanni bara kana baay'ee namatti tola. Irreecha bareedaadha. Sablammiin hundumtuyyuu kan ba'an illee ni jiru. Namatti tola baay'ee babbareeda. Godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsii irraa dhufne. Akkam irreecharra? Irreechi baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Kunoo maatii hunda qabannee nutis kunoo maatii keenya qabannee maatii wajjin irreeffataa jirra. Akkasumas sabaaf sablammiin adda addaatis asitti irreeffataa jiranii guyyaa gammachuuti waan adda argine. Jijjiiramni jiru ammoo keessumattuu iddoo irreechaa sirriitti bareechanii jijjiirama guddatu jira. Jijjiirama baay'ee nama gammachiisutu jira. Dhugaa rabbii baay'ee dinqisiifanne. Nu dura foddaa miidiyaatiin ilaalaa turre har'a immoo qabatamatti ija keenyaan argine waan ta'eef baay'ee magariisa ta'ee baay'ee hawwataadha. Biyyi teenya dhuguma akkana taatee arguun keenya seenaa guddaadha. Warroota kana hojjetan Waaqayyo isaan haa eebbisu. Dhuguma egeree boruutiif dhaloota boruutiif biyya bareedduu biyya guddatte dabarsuufiif akkanatti hojjechuu baay'ee galateeffannaa. Baay'ee nutti tola, baay'ee bareedaa jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kamiyyuu olitti iddoon irreensaallee akkanatti baay'ee bareedee miijatee yeroo waggoota gara 8 olii Bishooftuu irraa eegalee irreeffataa turreerra haga ayyaan irreensaa hara Finfinneettis eegale irreeffachuu guyyama jalqabaarraa eegalle yeroo isa irraa baay'ee cinqamaa turre asitti wal dhiibbaa guddatu ture. Iddoon sun baay'ee mijataan turre amma ammoo karaan baay'insaatiif karaan namni yeroo irreeffatu seenu adda adda baatee isaa akkasi uumamuun baay'ee isaa namni dhiibbaa wal huccuuccasan jala akka firii ta'ee ayyaana isaa irreeffachuu danda'u haalli mijateera. Kun ammoo baay'ee nama gammachiisa. Keessattuu amma ammoo yeroo duraa as yoo bullu iddoon ayyaana irreessaatiif dhufnu kunniin iddoon isaa ajaa'aa baay'ee nama jibbisa ture. Amma ammoo hanga bakka iddoo irreessaatitti naannoo isaa dabalatee baay'ee kan mijatee fi baay'ee kan nama harkisu waan ta'eef nama hawwatu waan ta'eef achi turree akka irreeffannuuf haala mijataa nu uumeera. Kanaaf baay'ee waan nama gammachiisu jechuu barbaadeeti. Uffata aadaa biyya garaagaraa walirraa wal bara waan addaa bakka keessa namaatitti argama jechuudha kun. Namni hunduu anas dabalatee akkuma ani kan aadaa biraa saba biraa baradhu ani kiyyallee narra baratanii galanne. Kanaaf baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisan jedha. Irreechi kun kadhatti godhe tokkoffaa hundumtuu uffata aadaa uffatee bareedee keessi isaa gammadeetu itti naanna'ee sirbaa jira. Kanatti na gammachiise. Fuula dura akka ani irra guutte hin bal'ata jedheen yaada. Namnis hin baay'ata jedheen yaada. Bara dura jalqabame arri gargar bahina qaba. Arri namni keessi isaa gammadaadha. Irreechi kan nagaati, kan fayyaati, kan obbolummaati, kan wal jaalalaa wanta ta'eef hundumtuu wal jaallatee wal hammatee fuula dura kan deemu natti fakkaata.
ayyaanni irreechaa durirra barana faaran bareedee biyyi faaran itti gammadee namni itti gammadee ayyaanni irreechaa Oromoo, Sidaama, Guraagee ብሔረሰብ ayyaana Itoophiyaa hundaati. Ayyaana Afrikaati. Akka biyya akka alaamiitti ayyaana biyyaati jechuun hin danda'ama. Ayyaana tokkummaa ayyaana tokko nama godhu jechuudha. Ayyaana biyya tokko godhu jechaadha. Dhibba meeqa kan hizbiin biyyi itti garaa dhukkubsachaa bahe amma waan waaqayyoo mangistii keenyatti dabalamee raawwatee too'i hidhaan abbayyaanu xumuramee too'i kana gochuusaa faaran guddaadha. Amma akka waan kana nu ga'e jennee raawwannee too'i akkuma asitti irreeffannu kan odoo abbayyaa irratti illee irreeffannee ayyaanni addaa kun baay'ee namatti tola. Irreechi baranaa wanni adda isa taasisu irreechi ol ka'iinsa biyyaatii fi akkasumallee hidhi guddichi laga Abbaay bara kana gammachuu guddaa hawaasa keessatti keessatti illee uumeera. Kanaafuu isa kanaan wal qabatee irreechi baranaa kun hawaasni guutuu biyyaatirraa biyya keessa biyya alaatirraa baay'ee namatti tola jechuu barbaadeetti. Akkasumas irreechi mallattoo jaalala, mallattoo eenyummaati, mallattoo hawaasummaa, diinagdee fi waa hundaanuu ol ka'iinsa biyyaa jechuun kana keessatti gahee guddaa ol qabanneeti. Olaantummaa isaa sirrii mul'isuu qabaanna addunyaa irreechuu barbaannetti. Oromoon uummata guddaadha. Carra qabeessa jechuu danda'ama. Maaliif uummanni akkanatti bakka tokkotti wal ga'ee rabbi isaa kadhatu bakka tokkotti waan isatti dhagame waan yaada isaa bakka sirbee taphatee wanta isatti dhagame hunda rifleekti godhuu fi ibsatu hin jiru saba guddaa biyya biroo irratti. Kun saba kana adda godha. Sabni ayyaanni kun ammoo saba biyya kana hunda ammateera amma. Sabni dabuubii kaabaa hundi as jiran. Kun ammoo akka biyyaatitti rifleekshinii biyya kana keessatti mul'atu tokkummaa saba kanaa kan agarsiisu waan ta'eef ayyaana guddaa fi ayyaana kabajamaa fi ayyaana gaachana guddaa qabudha. Kun ammoo akka Oromootitti jechuudha. Akka Oromootitti walgeettii bakka tokko guddaa akkana qabaachuun waan akkana guddaa qabaachuun bakka akkana bakka namni itti walga'ee bakka itti sirba isaa aadaa isaa waaqa isaa itti kadhatu bakka tokko qabaachuu isaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan uummanni kun ammoo waan kana jabeeffatee dhaloonni itti aanu keessattuu amma manguddoonni kunniin dhidhiibanii asiin geenanii amma ammoo qubee jenereeshiniin dhaloonni haarofni kun ayyaanicha kana fuulduratti tarkaanfachisuu danda'u qaba. Ammas dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa guyyaan dabalaa dhufaadha. Bara jijjiirama guddatu jira. Waggoota 8-10 yeroo Bishooftutti ayyaaneffannu nama xiqqaadhaan kan jalqabame. Amma ammoo sabni waan ofii beekee waan kiyya. Wantichi kun waan kiyya. Ayyaanni kun ayyaana kiyya. Aadaa kiyya itti mul'isa. Waan argaa dhageettii kaleessa abbaa fi akaakilee Oromoodhaan itti darbe itti agarsiisa jee akkanatti yeroodhaan dabalaa dhufee waa ofii beekuun waan guddaadha. Kana ammallee mootummaanis dhugaa dubbachuudhaaf asirratti baratti deeggarsi karaa mootummaatiin godhamuuf akka uummanni waa ofii kana qabatee eenyummaa isaa akka addunyaatti calaqqisiifachuu danda'u cina dhaabbachuun isaa waan guddaadha. Kun ammoo waan jajjabeeffamuu qabudha. Koolidariin keessattuu duraan waggaa kana yeroo dhufna kana bareedee hin beeku. Bara kana garuu wanta adda taasisu koolidariin akkuma guutuu biyyaattuu Finfinnee kun baay'ee namatti tola waan ajaa'ibaati jechuu barbaadetti. Uummanni illee isa kana gadi galee gammachuu hojii muummichi ministeeraa hojjete keenya kanaan gammachuu guddatti dhaga'ama. Sadarkaa gadiitti waan guddaatu nurraa gammachuu barbaadetti. Kana dura gad dhufneerra argineerra halkan kaana ture. Halkan sa'a 8-9 kaanee dhiibboonsaa bakka akkamii ture. Haala kanaan immoo miidhagee babal'atee sirratee hojjetamuunsa kun ittiin gammadaa ittiin bohaaraa dhiibboo tokko malee fi wal dhiibbii addaarraa bilisa taanee kun ijoollee keenyas qabannee dhufnee irreeffannee deebinee jechuudha. Irreechi bara kanaa kan duriitiin wanti adda isa godhu bifa koolidariin haala gaariin hojjetamee jira. Kun baay'ee namatti tola. Keessa keenyatti illee baay'ee itti gammannaa. Dur kana agarree hin beeynu dukkana fakkaata amma mootu gara ifaatti baanee jira jedhaan akka kootu. Barana jechuun bara addaati. Ani marroo isa 10ffaaf kabajee jira ayyaana irreechaa asirratti jechuudha. Kan duraatiin isa adda godhu barana haala ho'aatii fi haala bal'inaa fi haala koolidariin illee badaa namatti tola. Isa kana hunda keessa dabarree ifa kanatti ba'uun kennaaf galata rabbii jechuudhaan har'aasitti argamneetiin gammachuu guddaa natti dhagamee jira hangama kiyya. Akkasumatti ani hiriyoota kiyya wajjin akkanatti uffata kanaan faayameetiin har'a bakka kanatti argamuu kiyyaaf galata waaqaa jedhaa fi galata rabbiillee akkasumatti tokkuma isaanii. Kanaaf yaa'u kana caalallee daran cimeetiin irreechi kenna irreecha milkii irreecha jaalalaa irreecha tokkummaa akka nuuf ta'u hawwii qaba. Kanaaf yaa'u
haalli nageenyallee baay'ee namatti tola barana jechuun haalli nageenya tokkoon kan boora'ee hin jiru asumatti kan agarraa jirru kana nutis haala biyya keenyarraa kaaneetu biyyi keenya Arsii bahaati achirraa kaanee hiriyoota keenya wajjin akkanatti faamneetiin iddoo kanatti argamu kennaaf baay'ee itti gammadee jira anis. Irreechi baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola baay'ee miidhagaa baay'ee namatti tola humnaa oli baay'ee nutti toleera mootummoonni keenya baay'ee babal'isaniiru iddoon itti irreechaa baay'ee bareeda baay'ee nutti tolee baay'ee babal'isaniiru babal'ateera baay'ee namatti tola haala gaariidhaan gaggeeffamaa jira baay'ee bayeessa baay'ee nutti tola. Ayyaanni irreechaa bifa adda ta'anii waggoota darbaniiranii bifa adda ta'anii bifa haalli nagaa isaa eegameenii bifa sabaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda kallattii tokkorra ruuni akka biyyaalletti irreechi ol ka'iinsa biyyaatiif jedhee kabajamaara duutis kanuma sababeeffachuudhaan godina Gujii kibba Oromiyaa godina Gujii lamaanuu bakka buune ayyaana irreechaa kunoo hambaa Oromoo Finfinnee galma masqalaatti kunoo bifa adda ta'anii kabajaa jirra. Sabaa sablammootaa fi uummattoonni biyya kanaa hundi ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoota osoo hin ta'in ayyaana keenya jedhanii bifa adda ta'uun kunoo bifa namatti toluun asitti argamanii jiru. Baga ittiin isin ga'e baga ayyaana irreechaa ta'anii baga keenya taatanii Oromoon daawwadha Oromoon guddifata Oromoon hammata Oromoon wajjin jiraatadha Oromoon ilma abbaa gadaati gadaan bula irreechaan bula irreechi irree kennadha.